Kannadhi beefurtuun sirka hundaaf si toobanaahee tolli kee yoom daangaahee rabbi yaa mawlaa ansitti hirkadheera borii koof rabbee koo shukrii keen tarreesse godhee jiruu kooyee jaalalli isaan fixuu mi'a ويو مران هارا كان نبي محمد ربنا صل على حبيب الله سيبنا قال يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين نوفر يا الله يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نوف العالمين يا الله يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين الله سيامي يا الله من ungodina diyo sinalang tultugayon nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah atitong kanne bago ya kan ihesu fago sifamtung jirtu mogon nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah ating kadusa kaba siya hirko dadaba boris nufut nutoban nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah suman hirko godana ikando si damanna kanafu si wabda nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah nurratin isibito tinandab si demurto sirabar bandenuto nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah kayang badan agito ila keto milato onto siting jabato nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah adinu oljibura ya kammal fatumara fainilu faljitora nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah menung kodi mokata warren hiren fokata simagam fanne goita nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين Allah situng pate balilo kasam feden talilo nu olti ya jalilo nu fararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعاني يا رب العالمين
Bachan imnus wajaban Atlung galattu goban Fararami Ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah si wale nyaamnu dhibe si callaa kenna dilbeen gagara galcha qalbii nu baraaranii Ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين الله يا ربي عالسماء يا سميع الدعاء أجب لنا عليك نفررني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين الله كمندب قول يفتو خليتوس كين الردو سبحان بدن مرتو نفررني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah ya hirko gabra mara nutin osin adara si egachuti jira nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah rahmatak yedajne kancho fayyona kanne nukodo singadane nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah da darba ko sadante gufuf gufata tulte dura kon ka hingoite nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نفررني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نفررني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين يا رب العالمين نفررني يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين نفررني يا الله يا رب العالمين Allah kamundab qooda jetto kaneetos keen irratto sumaan abdanne marto nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah ya hirko gabra mara nutin osin adara si egachuti jira nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah rahmatak yedajne kancho fayyona kanne nukodo singadane nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين Allah da darba ko sadante gufuf gufata tulte dura kon ka hingoite nufararani ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نفررني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين يا رب الكون يا
العالمين نوف العالمين يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين يا رب العالمين نوف العالمين يا الله يا رب العالمين نور العالمين يا رب العالمين نوف العالمين يا الله يا رب العالمين نور العالمين يا رب العالمين نوف العالمين Sirri deebilee keessummoonni keenya baga nagahaan nu dhuftanii har'a guyyaan akkuma beekamu eebba kitaaba daandii milkaa'inaa obboleessa keenya Mahadii Jamaaliin barraa'e eebbisuuf asitti argamna. Warri fageenyarraa naannawaa Nuunbargiif akkasuma Barliin, Mooshin magaalaa garaagaraa irraa eebba kitaaba milkaa'inaa daandii milkaa'inaa milkeessuudhaaf asitti argamtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Sagantaan keenya kan saaqamu akkuma beekamu akkuma baratame eebbaani eebba olamaa'ota keenya ustaazota keenyaatiin kallattimaan namni sagantaa keenya eebbaan asitti nuuf bahanii eebbaan nuuf saaqan Sheekh Hussein Ahmad Jaldoo fi akkasuma Sheekh Nuruddin al takka hamileedhaan gara waltajjiitti nu simadha. Hamilee nu kennaafi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أبلوان ورث سكنتا تنرت يا ستي ولين أرقمنهم دكينيا ربي قويا كان نوغي أست أرقم أوف قالني كربي كينيتي غناغا قويان قويا إبا كتابة أبوليس كينيا مهدين جمال برس بسوتي سكنتان أكنمتو بفهمتو سكنتان إبا كتابة مهدي أكنمتو بفهمتو مالف جنان حق أمتو وني براسو ننجرتو دقين تكلين انجرتو نمو قلبي تكاني في الرا صاحبني صاحبان هاسه حرف رتاجر رب حرج سنا فرچيسو وعملين جنگا عمل سن اللي ربنا الرحاديسو حواس افان تك ربنا هاغدو بيساني تنمو رب كان هاغو بغرتي بريدو فارفمتو درادوم نسي اكن ما رب هاغدو وان برس كان كيس اللي وان بركة ربي هاقدو بركة ربي كيس كاو تايسر راباتي هواس ركب ربي هاقدو دام سبريدا ربي هاقدو تدام سبريدا دبرست ربي هاقدو كبيرا قادام سيقويا الراجرو أكا هواس كينيت هواس اللي نقاو سؤال اللي وصينني بريدا واحد وانقتا سقال اللي نكسوان جرتي جركين أكا هواسا بيتنا جروت أكا هواسا أوروموت ركو غرا غرا هركانو قب ركون غرا غرا هركانو قب دو كيسا تكا قدون أما لبونو قبتينمو مرمت جتو ديمتو تتلي أجت واهي ناموسات واهي ناموسا كان يو أكانو مان اتفوفني yoo akkanumaan itti deemne bara kana booda Oromoon bakka takkatti ijoollee teenya ta waggaa 10 waggaa 10 waggaa 8 7tiif jecha bakka dhufnetti waan bakka hunda cufaa deemu nurra hin jiraatu. Allah daandii milkaa'inaa kana xiqqoo wal makaati akka ijoolleen waa irraa baratuu dandeessu nuti siichi dulloomne gara biraatti achi deemna dhalootaaf akka dhalootaaf wanni kun lafa taa'u waan dhaloonni irraa baratu aadaa keenyaa ta'uu
amantii keenya haa ta'u afaan biyya kanaatti illee jijjiirtanii akka ijoollee waan kana irraa barattuuf akka qopheessitanu gamanumaan inshallah abdii isin irraa qabna. Waa wal makaa xiqqoo yeroo mara akka kaan qofa gootaniin jedhinaati akka namni xiqqoo amantii kanatti dhiyaatu illee waa dubbisu keessa makaa isiniin jennee isinitti dhaammachuu barbaanna. Akka fakkeenyaatti gaa obboleessi keenya maqaa isaallee diddanii shaggaa baadiyyaa jettaniini maqaan isaa yoon dogoggoruu dhabaadhe Huzeefa na fakkaata. Akka isinii mijjatutti akka waan biraatii mijjatutti shaggaan jedhinaa Huzeefaa sana haa ta'u. Huzeefaan seenaa guddaa qaba sahaabaa rasuulaa keessatti alayhi salaatu wassalaam. Nama galmee rasuula rabbii eegu ture inni sallallahu alayhi wasallam. Kanaaf inshallah abdii akkasii isinirraa qabna. Dhaloonni lafa ol dhufu akkuma sheeyni keenya asii nuu kaasan waan gaarii nurraa barachuu qaba. Wanni nuti hojjennu marti waan ijoolleen keenya nurraa dhaaltu waan gaarii ta'uu qaba. Haasawni keenya gochaan keenya mana keessatti haa ta'u alatti haa ta'u ijoollee kana ormaaf dhaalchifnee akka hin duune gamanumaan walitti dhaammanna jara keenya. Ijoolleen hadha yeroo ammaa yeroo gogaa jiidhaan maran jedhan yeroo xiqqoo jirtu kana waan gaarii nurraa hin baratin takka jennaa waan nurraa barachuu hin dandeessu. Kanaaf inshallah rabbiin isin haa milkeessu. Hawaasa keenya warri fagoodhaa dhuftanis warri dhiyoodhaa dhuftanis hundi keessanuu galatoomaa. Rabbiin gobbuu keessan hin diigin, rabbiin gobbuu keenya hin diigin, rabbiin ammallee akkanuma gammachuu walitti nu haa qabu. Nama gammachuu fi gaddaan wal bira dhaabbatee akka dhuma wal utuu rabbi nu haa godhu. Nama jaalalli isaa wayitti daanga'uu miti. Nama jaalala obbolummaa waliin qabaatee walii wajjiniin jiraatu rabbi nu haa godhu. Rabbiin inshallah obboleessa keenya kanallee rabbiin isa haa milkeessu. Waan hojjete kanatti nama gammadu rabbiin isa haa godhu. Waan boriitu itti gaafatamu osoo hin ta'in waan hawaasa isaa fuuldureetti mataa olitti qabatuu fi waan bor fuulduree rabbiitti illee itti milkaahu rabbiin isaaf haa godhu. Wajazaakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Mee ustaazota kennaaf hamileen of kennaafi haa ulfaatanii hedduu galatooma ulfaadhaa. Dhaamsa jajjabaa nuuf dhaamanii guyyaa har'aatiin waan ilaalatuu fi akkasuma waan hawaasummaa biyya kanaa wal qabatu keessatti dhaamsa ergaa bareeda nuuf kaayanii haa galatoomanii haa ulfaatanii. Ammaan ka sagantaan itti aanu sagantaa aanaa dhufuuti. Haasaa aanaa dhufuudhaa kan nuuf godhu obbo Hussein Abbaa Rashaadi. Al takka obbo Hussein Abbaa Rashaad gara waltajjiitti hamileen nu simadha. Hamileen hin laafte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasni keenya bal'aan Numbargii irraa fi naannoo isii Bundislandii Jarmaniin qabdu hundarraa abbootiin amantaa hangafoonni hayyoonni nu keessa jirtanu ijoolleen kun daa'immanii jettanii osoo nun tuffatin waamicha keenya kabajdanii bakka nuti isin waammannetti nuuf argamuu keessaniif hedduu isinitti gammannaa galatoomaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jenna ofuma keessaniif hamilee nuuf kennaa. Itti aansuudhaan bu'aa bayii hedduu keessa darbe obboleessi kan keenya dadhabbii isaa yeroo dheeraa hojiitti hiikee gaafa gadi nuu fiduu namoonni muraasni irraa qooda fudhatanii isaa waliin dhaabatanii sagantaan adda akka inni bareedee haala kanaan isin simannu waan nu godhaniif hiriyoonni duuba isaa jirtanuu maqaa kootii fi maqaa obboleessa keenya Mahdii Jamaaliin hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaadam.
Egaa bakkitti si waamnee fi bakkitti argamta wal addaa haala qabatamaa biyya keenya keessa jiruun yookaan immoo biyya kana keessa jiruun sagantoonni adda addaa walirra bu'uudhaan galmi duraan qabannee isinitti waamnee isin eegaa turree sababa wayitiin kaansil godhamee karaa dheeraa karaa sagantaan biraa irra jiru irratti isin waamnee yookaan isin karaa irratti isin tursiisuudhaaf dhiifama isin gaafachaa maamillan saahibboonni afoolaa obboleessa kan keenya anaaf haaraadhaa isin keessoodhaan wal beektu asumaan baga nagaan dhufte baga nutti dabalamte jedhaati ofitti fudhadhaa biyyatti nu dabalaan isiniin jedha irra deebiidhaan hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada ulfaadhaa galatoomaa. Sagantaan haruuf akkamitti gartan hamileen hin jiru kaa Hussein Abbaa Rashaad hedduu galatoomii ulfaadhu erga akkuma beekamu guyyaan irraa guyyaa eebba kitaaba obboleessa keenya Mahdi Jamal kitaaba maqaan daandii milkaa'inaa jedhu itti gumaachee nu biraan gahe irraa fudhachuu waan kenna bitannee dubbisuun waan kenna ammoo akkasuma nama tattaafatee waa barreessu bifa aartiitiin asbaaniitiin waa barreessan tin isuun jabeessuun amala nutti haa ta'u ammaan sagantaan kenna ka itti aanu haasaa gabaabaa haasaa faayidaa ogbarruu fi aartii afaan Oromoo akkasuma gorsa milkaa'inaa irratti haasaa gabaabaa kan nuuf godhan obbo Habiib Abbaa Joobir al takka hamileedhaan gara waltajjiitti nuuf simadha obbo Habiib Abbaa Joobir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muuxannoo badaa waltajjii kana dhaabbachuu irree warra irraan fadheera. Kamiifuu baga obboleessi koo Mahdi Jamal baga kitaaba kana barreessitee hawaasa keessiin gahuudhaan inni jalqabaa baga milkooften siin jedha. Nagaamaa miti amma. Good. Obboleessi koo Mahdi Jamal kitaaba akkana asirratti argaaruutti daandii milkaa'inaa jedhamu qubee afaan Oromootiin barreessitee gumaacha hawaasa kanaaf uummata kanaaf gooteef baga milkooftee baga gammaddeen siin jedha. Obbolawwan kitaaba tokko barreessuun keessatti afaan Oromootiin badaa salphaa miti. Ilmi namaa kitaaba bifa adda addaa irratti barreessa. Inni kaan seenaa isaa, inni kaan waa'ee saayinsii irratti, waa'ee hawaasaa irratti, inni kaan immoo waa'ee qabsoo wamatti fakkaate irratti barreessa. Kitaaba kamuu barreeffame kana ilaalanii jajjabees kitaabicha qara'anii kitaaba kamurraayyuu bu'aan argamu badaa guddaadha. Akkan odeeffannoo qabutti kitaabni biyya keessatu baay'atu barraaha. Haa ta'u malee komii jenereeshinii ammaatu hin ta'in hin barreeffama malee kitaabni baay'ee hawaasa biratti gahee dubbifamaa jiru baay'ee xiqqoodha. Egaa nu warri durii jenereeshinii ammaa komannaa jenereeshiniin ammaa wama xixiqqoo wama daqiiqaa lama sadii kana dubbisanii kolfanii bira darbuu malee waan gurguddaa badaa hin dubbisu jedhamee hamatamtu bifa kamiinuu taanaan amaanaa kan jedhu kitaaba bifa adda addaatiin barreeffamu kana kitaabicha ilaalanii dubbisanii bu'aa irraa argachuun baay'ee gaariidha. Carraa kanaan hawaasi keenya biyyaa jirtan waan hin dhaamsisanii dhaamuu danda'u akkuma sila obboleessi koo kaasan akka hawaasaatti manguddoo ijoollee dargaggeessa waliin jirraa
biyyi kun immoo biyya ormaatii hedduun keessan biyya kanaaf aadaa kanaafis haaraadha. Biyya akkasitti dhufanii akkaataa akka hawaasaatti nagaadhaan naamusa qabaatanii waliin jiraatan akka ijoolleen keessan akka keenyaa hin rakkatin biyya saayinsiif teekinooloojiin guddate keessa waan jirruuf ijoollee keenya barsiifnee waan guddaa wamtinuu ijoollee keenya dhaachisuu dandeenyu yoo jiraate ijoolleen akka barnootaan jabaatanii bakka tokko gahan gochuudha. Isarratti jabaadhaa isiniin jedhaa. Kanaachi immoo waan hawaasa keessa jiru rakkoon adda addaa yoo jiraate immoo biyya diimokiraasii kana keessatti hawaasa dammaqiinsarraa baranneerraa kaanee ilaameedhaan rakkoon adda addaa uume waliin furachuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Dhumarratti dhaamsiyaan qabu kitaaba kanaa haga danda'amuun dubbisaa barumsa irraa argadhaa. Ati baga milkooftee isis bagna dhaggeeffattanii ulfaadhaa. Hedduu galatooma ulfaadhaa. Obbo Habib Abbaa Joobirri al takka hamileedhaan bakka isaaniitti nu deebisaa. Obbo Habib irra deebi'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Ammaan ka akkuma laaqana nyaanne garaan kenna laaqana barbaadu nyaata barbaadu sammuunis nyaata barbaaddi. Sagantaan ammatti aanu sagantaa walalooti. Waloo shaggaa baadiyaa dhufeetiniin walaloodhaan sammuu keenya nu bohaarsa. Al takka waloo shaggaa baadiyaa gara waltajjiitti nu simadhaa. Hamileen hin dhaabbatin sagantaa bohaartiiti. Walaloodhaan isin haa bohaarsu. Kallattiimaan waltajjii gara shaggaatti isiniif dabarsa. Ulaagaa lakkaa'ee kan naman tuffanne arjaa harki bal'aa yoo laatuun qusanne mo'aa burii far'aa uumaa uumama maraa galanni keeti yaa Rabbi hodhuu fudhu nurraa. Bakka ga'uuf hawwinu irraa nu hanqisin tola kee kajeella umtee nu rakkisin hundaa ol ta'aa koo tokkicha akka dhibbaa nu baachistee ba'aa nu kaachisin tabbaa hin buusin bakakkaa nutti roobin cabbii kaballaa lolloof shayxaanaa nu oolchi yaa Rabbi. Ergan ammana jedhee seensa mataa dubbii sichi danuun jedhamee na hordofaa qalbiin. Akkam bulte jedhu malee maaliin bulteen jedhan namattis namarraas bareeda yoo waan gaarii godhan. Gaaffiin gara dhabde qara dubbii taati akkam bulteenuu gahaadha caalaan buluu namaati. Nagaa wal gaafachuun immoo wal hammatanii ceekuu wal beekuudhaaf malee miti garaa walii beekuu. Waan baatanii deeman kolfas ta'ee golfa kan garaa namaa argu waaqaaf maagaa qofa. Nagaa wal gaafachuun kun aadaa afaanii ta'ee dhuguma hiika nagaa jedhu kanatu garaa nama ga'e. Barteedhuma taanaan bu'aatu yarata garuu onni irraatii madde taanaan jaalalatu danata. Kanaaf dur abboonni keenya akkasiin yeroo yaa'ee wal argu nagaa utuu waliin gaafatanuu dhimma biraatti hin darbu. Jaalala keessa isaa waliif ibsuu fedhee nagaa wal gaafata kunoo akkas jedhee ijoolleewwan kan kee tokko akkam jajjabaatu wal argaanuun dhibeemii fokka baashaa nyaatu. Ameessi galoo dheeddee nagaan baatee galtee guuttee rimaa fuutee isheen kaanuu qottee isheen kaanuu hortee ollaa kee abbaa baluu tokko dheengaddan micheessiti mogolee isaan buuftee midhaan itti addeessiti jedhu ubarteetta amma wayyaaf yaabbe garaana nyaata beektaa gaafas jareen darbe jedha yeroo wal argee tooraan eegalu haasaa sana booda waan garaasaa hiikee walitti yaasa. Anis hin irraanfanne qacceen xiyya martuu harka fuudhame ashamaattam nagaa jirtu.
maarree baga jiraattan jiraadhaa sichuu waliin isin oolcha waliin isin haa bulchu hamtuu fi ammaattuun karaa keessan hin ba'in gammachuu malee gaddi qe'ee keessan hin ga'in simboon keessan daraaree haa godhatu bifa diinqaaf qe'ee keessan yoomillee hin dhabinaa quufa. Hojiin gaarii tokko hojii gaarii hin taane dhibba akka caalu namni mataan isaa banaa ni beekan wallaalu. Hojii gaarii hin taanetu gaarii itti fakkaatee utuu hin dammaqin baay'ee biyyoon nyaate. Nus utuun dukkanaa hin qabanu yaachisu akka naman duunetti yaaduun tasuman barbaachisu. Gaarii kamiin goone waan dhalootaaf bu'aa darbee immoo jiraata moon wajjin du'aa. Amminaan fayyuurra gaariin du'uuf ciifnee amminaan fayyuurra gaariin du'uuf ciifnee dhaloota hegereetiif hojii akkamii dhiifne. Kaameraa seenaa irratti gaarii ta'ee ni mul'ata. Har'a dura darbee xurreen ta'a labata. Soorcaa fi borcaan qabu seenaan ifaaf ifatti dhaloonni hojii malee dhimma hin qabu bifatti. Gaariin of hoggannee qulqullummaan nagaa maal galaafne labataa waan boru nuuf ta'u ragaa. Boontee buxurtus joortee shunturtus ilaali of qoriiti. Jireenyi kee har'aa galaa kee boriiti. Malee angammannaan abbaan fedhe gaddees angammannaan abbaan fedhe gaddees an jiraannaan abbaan fedhe baddees an argannaan abbaan fedhe dhabuu ani quufnaan abbaan fedhe agabuu giiroo kiyyaa miti waan na galchuun qabu jettee gaafa ofittummaan waa'ee kee qofaaf yaaddoftu gaafa sani gaafni ati akka raqaatti fuulletti baqatamtu gaafa sani gaafni ati akka isa du'ee jiraatti dagatamtu. Simboo fi ulfinni uumaan laatu namaa gaafa ofittummaa moo'aman namarraa fuudhama. Deebisaa yoo oolte gaafii fooniif dhiigaa bulee diina keeti lubbutti ol si fiiga. Qabeenya hedduu qabaadhu hayyuus ta'i beekaa yookaan wallaalaa umaan beekne yaraas ta'i beekaa beektee qabaattee jal'aa taanaan yaadni si keessaa beekta qabda sin jedhamtu ati wallaalaadha hiyyeessa. Dhabdee immoo wallaaltee dansaa taanaan yaadni sirraa hubatamu ati qabeessaaf beekaadha kan hegereensa abdatamu. Dureessi arjaa wayya akka namaaf ga'utti eenyuyyuu hubataa miti hamma namaaf na'utti. Dureessi yoo hin dalagin wanta biyyaaf ta'u kasaaree iyyoomullee biyyi isaaf hin na'u. Ayyuun qooda isaatiin yoo hin buusin bu'aa beekaa hin jedhamu seenaa malee du'a. Qotee bulaan maqaadhaaf lafa taxaraaru ofillee biyyallee beela hin baraaru. Ogeessi gaafa dhibee biyyarraa baqatu ulfinaaf kabaja biyyarraan argatu. Dhiirti gaafa xiiqii lubbuu mararfattu duute yoo baddeeyyuu biyyatti hin irrattu. Mootiin waraansaan biyya rifachiisu ofillee biyyallee hin tarkaanfachiisu. Anaaf qofa jedhanii lallabuun mala doofaati dhukkuba. Yoo jiraan keenya bu'aan buufne duuti keenya maal huba? Tujjuba seenaarra yoo deemne ilaalaa namni gaarii hojjetu du'aansaa jiraa caala. Egaa nama hamma isaatti hojii gaarii tokkoon biyya tajaajilu ati tiksi yaa rabbii duunaan hin biqilu. Yaada kana keessorraa dansaadha dhaga'uun akki har'i kun gaarii ta'ee boritti achi ce'uuf. Inni hin hubatinis haa ilaalu fageessee shittoodhaan hin urgaa'u kan seenaan ajeesse. Hojii akkas boonsaa cimanii bira goruun jabaadhu jedhanii hamilee itti horuun qabeenya dilbii baraan garasiiti. Qabeenyaaf beekumsis isa akkasiiti. Ora bulaa deebana boleessa keenya maadii baga kanaan si ga'ee baga milkoofteen siin jedha galatoomaa. Waloo shaggaa baadiyyaa hamileen keessanii xiqqaate. Amma dhihana yookaan soorata qalbii nuuf hin kennine. Mee hamilee mirkaneessaa. Irra deebinee waloo shaggaa baadiyyaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Alamni keen qoorini. Egaa akkuma beekamu guyyaan irraa eebba daandii milkaa'innaati kan obboleessa keenya Maadii Jamaaliin barraa'e.
daandii milkaa'inaa maal akka ta'e isumatuuf nuuf ibsa. Dubbistanii tiniin hubattanii dubbistanii irraa barattanii waa dubbisuu waa bituun amala keenya haa taatu. Sagantaan amma itti aanu yoo qalbii sassaabannee kabakkee jiru gara keessatti ol deebi'e sagantaa abbaa guyyaa irraa ta'a. Al takka koreen namoota ala jirullee gara keessatti akka ol deebi'an naamusaan koreen naamusaaf lafa kaawamtan ijoollee akka naamusatti nu gootan ijoollee naamusa akka itti nu gootan innis dhaamsa isaa bifa bareeda ta'een akka dabarfatu sagantaan amma kan abbaa guyyaa har'aa barreessaa kitaaba daandii milkaa'inaa obbo Mahdi Jamal Altaka hamilee ho'aan gara waltajjiitti nu simadha. Obbo Mahdi Jamal barreessaa kitaaba daandii milkaa'inaa hamileen hin laafte akkam kallattimaan gara isaatti sin dabarsaa naamusaan akka wal dhageeffannu gurra akka waliif erginu sin jedhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا شيخ وانكين كبجمتوتا في جالتمتوت وبولي وانكو لففقو موشين الرا أكسوم فرانكفرت الرا نانو كنا نانو نمبرق الرا بويا هرا وري إبا كتاب داندي ملكائنا نولين بسيسوف أستر كمتن هندي كسنيو غلطو ما الفادا بكنا كانوفتن سنين جدار دبيران. إذا كتاب داندي ملكائنا أكما مكان سارة أركتن مكان كتاب بيشا داندي ملكائنا جدا أكا يادا كوتيت أكا يادا كو كان كتابا كيس جروتي gara milkaa'inaatti kan nama geessu qalbii qulqulluu qabaachuudha yookaan onnee qulqulluu qabaachuudha. Namni tokko gara milkaa'inaatti qaqqabuuf yookaan daandiin gara milkaa'inaatti nama geessu inni jalqabaa qalbii qulqulluu qabaachuudha. Yoo hin ta'in uma fedhayyuu yoo milkeesse namni waan milkeesse sanatti quufuu hin danda'u itti gammadaa ta'ee waan sana fudhatee jiraachuu hin danda'u kan jedhudha. Egaa kitaaba kana boqonnaalee 13 fi mata dureewwan garaa garaa 80 ol ta'an jalatti barreesse. Akkasuma boqonnaalee 13 kana gara kutaa 4tti qoqqoonnee akka namaaf galuu danda'utti barreesse jechuudha. boqonnaalee 13 kana keessatti akka muraasa isaa asirraa argitanutti qulqullummaa onnee kaayyoo yeroo ofiitti sirnaan fayyadamuu akkasuma of hoogganuu dabalatee gara boqonnaalee 13 of keessaa qaba. Kana kutaa 4tti akka namaaf karaa salphaan galuu danda'utti addaan qoonnee kutaa jalqabaa gara keessoo ofii gara of ilaaluu namni keessoo ofiirraa jalqabee diinagdee hawaasummaa mata dureelee garaa garaa tuqeetiin barreesse. Egaa waan hafe inshaallah fudhattanii dubbistanii irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa kitaaba kana namoota naa gulaalan yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa kan ta'e gargaaraa Piroofeesaraa Ameenuu Jibriil gara yaadaatiin isatu gulaalee akkasuma gama amantaatiin dhimmoota amantaa wal qabatanu hedduutu as keessatti tuqamee jira. Akka sila sheekni keenya Shunuddin nu tuqan egaa yaada isaaniitiif haga ta'e guutuutti ta'uu baatus deebii kennuufii danda'a jedheetii yaada.
hanga ta'e amantaarraas waa wal qabatu qaba waan ta'eefi gama sanaan sheeka keenya kan kana dura kitaaba 3 barreessanii darban Shefaaruqtuu Naagulaalee gama afaaniitiin afaan irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee barreesse kitaaba kana gama afaaniitiin kan Naagulaalee Haafiz Nuuraa jedhama muummee afaaniitiin nama maastersii qabudha. Akkasuma abbaa buleessa keenya Shaggaa Baadiyyaa innis dabalataan waan achirraa hafe isaan kana arfantu Naagulaalee jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaataa jechuudha waan achirraa hafe inshallah isin hundinuu fudhattanii dubbiftanii akka waan nama barsiisutti tun taane akka akeekaatti kallattii wayii nama akeekuu danda'a jedheetanii yookaan beekumsa addaa qabaadheetii miti akka sanatti akkanaa hubattan hanqinaa fi dogoggorrii yoo keessa jiraate karaa keessootiin karaa ittiin naquunnamuu dandeessan hundayyuu kaa'een jira waan ta'eef gara sanaan naquunnamtanii akka waan na hubachiisuu barbaadan na hubachiiftan isin yaadachiisa. Egaa guyyaa haddaa kana bifa kanaan wal arguudhaaf karaa hedduu dhamaane galmi guyyaa haddaa keessatti wal agarre kun marraa sadaffaadhaaf qabame kana dura marraa 2 irratti haqame kun marraa sadaffaadhaafi egaa waan tokko hojjetanii hawaasa tokko walitti qabuun keessattuu biyya kanatti hedduu ulfaatee jira. Jijjiirraa bakka namni galma isa duraanii deemtanii achi dhabdanii gamana taa'abdanii dhuftan akka nuuf olchitan si yaadachiisuu barbaada. Obboleewwan koo sagantaa guyyaa har'aa akka milkaa'uuf na waliin dadhabdanii yaadni kiyya akka galma ga'uuf kitaabni kunis akka hawaasa bira ga'uuf na waliin bu'aa bayii hedduu baatanii guyyaa har'aa kana milkeessitan galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Biyya keessaa kitaabni kun akka milkaa'uuf obboleessa kiyya Abdulbaarii Badiruu barreessaadhaanis walaleessaadha akkasuma Abdii Badiruu yookaan Dhugaabaas Badiruu Abduu jedhama akkasuma sheeka keenya Sheek Umar Alfaaruq Sheek Aliyyi hedduu galatoomaa jechuun barbaada waan hedduu na gargaaranii kitaabni kun akka milkaa'uu fi isaan illee guyyaa har'aa sababa dhuunfaatiin as nu gidduutti argamuu hin dandeenye yeroo tokko naa galateeffadhaa. Akkasuma obboleessi keenya Shaggaa Baadiyyaa waan hedduu naa godhee waan hedduu irratti na gargaaree na cinaa dhaabbatee kitaabni kunis akka milkaa'u guyyaan har'aas akka eebba kitaabaa ta'ee akka kanatti wal agarru gargaarsa hedduu naa godhee naa galateeffadhaa Shaggaa Baadiyyaa hanga hin jedhu walitti na gargaare. Obboleewwan kiyya koree qindeessituu sagantaa kanaa obboleessa kiyya Hussein Abbaa Rashaad Taahir Mudassir obboleessa kiyya Na'iim Muhiddiin Najiib Naasiroo Saamii namoonni hedduun guyyaa har'aa torban kana dabalatee waan hedduu hojjettanii warri na gargaartan galatoomaa ulfaadhaa na galateeffadhaa isinillee kophaa ofii namni tokko waan tokko milkeessuu hin danda'u waan ta'eef. Akkasuma maatiin kiyya haati manaa kiyyaa haati Ammaar obboleewwan shamarranii isii wajjiniin bu'aa bayii hedduu waan hedduu hojjetanii sagantaa har'aa kana nu nyaachisanii nu obaasanii jedhan isaan illee naa galateeffadhaa haadha Ammaarii fi obboleettiiwwan keenya shamarranii. Oosta Firkaan Kuushee Shaggar Firii Zuurii obboleessa keenya Muhiddiin Kamaal isaan kun sadan bishaan ho'a kana keessatti dhugnu isaan tunuu danda'e isaan illee naa galateeffadhaa Oosta Firkaa Kuushee Shaggar Firii Zuurii fi Muhiddiin Kamaal. Hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa osoo hin tuffatiin lafa fageenya irraa dhiyeenya irraa
maatii keessan qabattanii guyyaa har'aa asitti argamtanii kitaaba daandii milkaa'inaa waliin eebbisiisuuf asitti argamuu keessaniif hedduu isin galateeffadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Mahdi Jamal Al-Takkair deebi'anii galateeffadhaa. Sagantaan itti aanu amma sagantaa kitaaba Maastar Daandii Milkaa'inaa amma eebbi isaa nuusaa qabuuf deema. Asirratti bahanii kan maatiidhaa wajjin eebba kana irraa qoodanuu fudhatan hamiliidhaa asitti nu simattanii namoota maqaa dha'u kana Sheikh Hussein Ahmad Jaldo, Sheikh Nuruddin, Sheikh Abdul Samad, Obbo Habib Abba Jobir, Taha Musa, Zaki Yusuf, Obbo Abdul Qadi Abba Jabal, akkasuma Obbo Abdurrahman Haji Abdo namoota maqaa ammayyaame kana maatiidhaa wajjin Al-Takka gara waltajjiitti dhufanii eebba kitaabaa nuuf godhanii hamileedhaan asirratti nu simadhaa. Namoota maqaa yaame kana maatiin fuuldura haa ba'u. Keessummoonni keenya maqaa dha'e kun asitti nuuf hirmaadhaa. Hamilee teessantu laafa. Obbo Abdul Qadi Abba Jabal. يا نبي الخير جيت كل قلبي قد حييت صلي على محمد 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 ثم أبي وانفرد على مران قبل لادا يا قليلي غير فادا سيجالي برقانودا صلي على محمد تدرب بودي كابودا كانم بيكم بكمودا عن قبريكي قوتي مودا ننقودين نمامودا صلي على محمد أسيدا دان كابوغيركو كنتان تو جاتي موكو كنابالتينا نوزوكو نابوالي كوديتوكو صلي على محمد 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 قدوك جارة النبي على كسام بيتو قلبي سواء كان جيدا صحابة قادمي نبي كابا صلي على محمد ويا تقدم نمانا دلق جوب نبي كينا أنقدي بي أنكل كالا صوباني بتاتي تالا صلي على محمد يجي لجوب بماني بوليس كراجة يا كاني كان في سخجاب سيتياني نبي نهركي نولاني صلي على محمد 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 قرات شوفتي بولي كانك أكامي بودا
Jamal Islam Professor Jamal inan takkan waltajji tunu simadda Higgeessa waltajji waliin turre Obbo Jamal nama akan energi qabu bira hambifne dhiifama teeknikaati koree teeknika rakkoo teeknikaati sagantaan itti aanu isaa waliin ka geggeeffamu ta'a sagantaan amma itti aanu sagantaa tumsa daandii kitaaba daandii milkaa'inaati sana booda immoo sagantaan caalbaasii illee hin jira amma danda'ametti sa'aatiin sagantaan keenya sagantaa muraasa qabna sagantaa muraasa kana hamma xumurutti nu waliin tura nurraa hin yaa'ina hedduu ulfaadha sagantaa nu qabnu gabaabama isiitti hin dheeressinu koreen kitaaba gurgurtaaf kaayamtan Murteessa Ahmad Abdulaziz Jamal Zaki Yusuf Bashir Zinab Awwal Nasir bakka keessan nuuf qabadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبك يا ورا دوبتها فوفنا وكلشا. إجامة سجنتان بكورا بنرا تدمنا سجنتان ولورا دوبان هنگامات duraan dursee obboleessa keenya Maadii Jamaal baga rabbi guyyaa kanaan si ga'ee baga bu'aa dadhabbii keetii argite jechuun hin barbaada. Egaa kitaaba barreessuu waan salphaa miti. Kitaaba barreessuu miti waa lama miidiyaa irratti barreessanii gallakkisuun inni mataan isaa waan salphaa miti. Kitaaba ammoo chaalenjii guddaa qaba. Egaa baga gammaddeera deebee keessummoonni illee obboleessa keenya dhuftanii gammachiisuuf asitti argamtu baga gammaddanii baga nagaan dhuftanii meera tokko hamileeraa kennaafuma keessaniif. Eeyyen amma sagantaan keenya akkuma obboleessi kiyyaasii jedhee maqaa namoonni yaman warri koree caalbaasii gurgurtaa kitaabaa garanatti akka nu dhuftan itti aansuudhaan sagantaan itti aanu sagantaa tumsaati. Tumsi maal akka ta'e walii ibsuun hin barbaachisu. Egaa kitaaba tokko barreessuuf sammuu qofa osoo hin taane baasii guddaallee nama gaafata. Namni tokko waan sammuu qabu qofaaf yookiin waan barreessuu danda'u qofaaf kitaaba barreessuu hin danda'u. Egaa obboleessa keenya utubuudhaaf wanti dhufnee obboleessa keenya jira dhaabbanne yaadaan illee bira dhaabbachuu dandeenya. Egaa tumsa kana ammoo kallattii garaagaraatiin goona. Dhuunfaa irraa kaana waldaaleen afooshaaleen abbootiin amantaas gara jaamiyaatiin illee gara dhuunfaatiin illee guruupiidhaan illee magaalaadhaan illee akkuma dhuftaniin obboleessa keenya kana akka nu tumsitan asumaan kabajaadhaan isin gaafanna haga saahibni kiyya dhufutti kiisa keenya qaqqabannaa tumsaaf ofaa qopheessinuun isinin jechuu barbaada irra deebi'uudhaan anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isinin jechuu barbaada. Egaa akkuma Jamaal jedhe sagantaan amma itti aanu sagantaa tumsaati. Hamma danda'ameen wal bira haa dhaabbannu wal haa jajjabeessinu waan keenya haa guddifnu aartii keenya haa guddisnu. Kun dhaamsuma yeroo hedduu hayyoonni nuuf kaayanii nama waa dhiheessee siin ga'e itti dadhabee itti taabee siin ga'eetiin hin jedhe guddisuun amala keenya haa ta'u kitaaba bituudhaan bira dhaabbachuudhaan yaadaan tindhisuun amala kanallee duraanillee hawaasni Oromoo biyya Jarman qabu kuni nurraa haa tursiisuu nurratti haa dagatu. Ammaan sagantaa tumsaati tumsi haa eegalamu. Immoo akkuma dura kaasuuf yaade inni na tumsaa waan jedheef osoo hin taane nuti ofuma keenya yaanne bu'aa dadhabbii isaa kana cinaa dhaabbanne immoo wanni nu beekuu qabnu nama tokko wanni cinaa dhaabbannuufi har'a inni maallaqa kiisisaa haa kaawwatuuf duwwaa osoo hin taane wanti kun jalqabbiidha. Namni amma waan kana jalqabe of duratti kitaabota biroollee nu barreessuu danda'a. Mee gabaabumatti fakkeenya tokko obboleessa keenyaa fi ustaaza keenya ustaaza Umar Alfaaruq ni beektu.
ulfaadhaa galatooma hojiilee kanaan dura ustaasni hojjetan nuti cinaa dhaabbannee waan irraa bitanneef waan irraa dubbisneef akkasuma kara danda'amu hundaan bira waan dhaabbanneef sadarkaa sanaan kitaaba sadii nu barreessanii ammallee hojjechaa jiru jechuudha. Obboleessi keenya maadiinis jalqabbiidhaa kitaaba jalqaba isaati waan sammuu isaa keessa jiru waan hawaasa kana ijaaruu danda'u waan hawaasa kana boru fayyaduu danda'uu fi jenereeshina amma lafaa dhufaa jiru kana waan fayyadu nuti hundi keenya maatii qabnaa dhaloota lafaa dhufu kanaaf kitaaba qopheessanii akka dubbisan gochuudhaaf waan guddaa waan ta'eef hamilee haa taanuu fi cinaa haa dhaabbannu mee namni aanarraa jalqabaa jettan isin eegnaa mee leenci obboleessa keenya cinaa nu dhaabbatu tokko dubartoonnis warri dhiiraas egaa gaafaan qofaan cinaan dhaabbannu qabatamaa cinaa haa dhaabbannu mee aanatu bira dhaabbataa namni jettu anaan jalqabaa anarraa kaa namni jettanii obboleessa keenya cinaa dhaabbattanii. Ofumarraan kaasa ati itti qophaa'ee dhufu yoo baadhimee hawuma qaburraa qarshii 50 irraa fudhu. Yoo isi harka gabbuutii achiin hoommuun harka gadi buusanii. Leenci maa kasanaa olii fidee kiyya yoo gabbuuse illee homaa rakkoo hin qabdu anumarraa eegali. Abbaa qaqqabeenyaatu jira nama jira deemnee ijatti buuna akkam. Ana gasilaa abbaa qabeenyaati miti haguma qabu sanarraa fudhatta namni biraallee mee waan guddatee waan haguma kiisa jirtu jechuudha. Namni waanuma qabu san dhiyeeta maarree obboleessa kiyyaaf bakka kanaa buutu maallaqa qarshii 50 irraa fudhu sin jedha. Amilee kennaa fi obbo Jamaali. Jamal Oro 50 gumaachee jira. Mee namni biraas. Abdulaziz Jamal Kootu. Obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal Oro 300. Amilee kun olaal leenci amma dhufaadha agartanii. Leenci irri malee akka intulloomu beeka. Kanaaf mee yeroo tokko obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal ifamee nu kenna. Obbo Abdoo Qaadii Jabal Abbaa Jabal mee yeroo tokko hamilee naa kennaafi hamileen hin laafti kanaa qaa yuuroo 300 hamilee yuuroo 300 akkanumaare mee yeroo takka hin dhageenye Oromoo akkana kuno akkana an jalqabumaa siin jedhee bara. Waa'ee eeggataa haa deemnu siin jedhee baga deemtatillee maatii yallee lafan buutu lafa irra buutii godhe. Gurgurtaan kitaaballee achumaan jira kitaaballee bitachuu dandeessu jechuudha. Adde Farida Bajabal Oro 50 nu gumaachitee jirti al takka hamilee Adde Farida dha. Adde Farida. Nam tokko Frankfurt irraa dhufee ani maatiillee hin beeku. Dhaamsi eebba kitaaba irraallee nan geenne garuu ammoo miidiyaa gubbatti argee dhufe jedha obbo Muhammad Nur Jamal al takka gara waltajjiitti nu simadha dhaamsa qaba yeroo tokko obbo Muhammad Nur sin dabarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awwalatti Mahadi baga gammadde baga guyyaa kanaan siin gahe akkasumas warroonni asitti argamtan hundumti keessaniyyuu baga nagaadhaan dhuftanii miidiyaa irratti argee akka nama tokkotti naaf fayyadamne garuu waan inni irra jiru sun baay'ee tokko natti tolee isuma sappoorti gochuudhaaf akkasumas immoo koomunitii waliin kontaakti gochuudhaaf asitti argame waan siin argeef baay'ee tokko natti toleera. Anis waanuma dalaguurraa kennaa isaaf qabadhee dhufee anis gara miidiyaa kana kaluu kana dhufee garuu haa ta'u miidiyaa irratti fudhatama bareedaa argadheera. Waanuma ani gurguruurraa piroodaaktii lamaan takka fidee fi dhufeera. Inni sunis kan dalagu waa'ee orgaanik piroodaaktii keemikaala ala wanta ta'edha. Achi keessa zayita absuudaa maqaa kootiin kan oomishamee akkasumas immoo daakuu mooringaadhaan dalagaa jirra. Akkasumas zayita mooringaa siin qabna garuu kan isaa fidee dhufe har'a daakuu mooringaa fi zayita absuudaa qaama keenyaaf kan haalaan tokko fayyadu kan keemikaalaan ala kan ta'e jechuudha. Kennaa kana mooyyoo barbaachisaa ta'e kan obbo Mahadiin banaaniitiin nutti agarsiisu waan na dhageeffattanii fi galatooma. Hamilee yeroo tokko hamilee mul'ataa fi eeyyen biizinasmaanidha. Nama Oromoo qabnu magaalaa biraa irraa miidiyaa duwwaa irratti argee waamichi akka dhuunfaatti dhaqqabu baatus namni kun obboleessa kiyya jedheen dhufe asitti kennaaf jedhe asumaan piroodaaktii isaa beeksise nama orgaanik keemikaal nama gurguruudha fakkeenyaaf wanta akka mooringaa zayitii abasuuda gurraachaa wantoota akkasiisan rakkoolee qabnu piroodaaktii isaa kanallee gamuma kanaan namni rakkoo sanaa qabnu waan garagaraatiin gara miidiyaa hawaasaa isaatiin kontaaktii goonee irraa fayyadamuu dandeenya.
kennaa isaa banaa jiranii mee yeroo tokko obbolummaa oromummaan isaa fidan hamilee naa kennaa mee yeroo tokko ulfaadhaa galatoomii jennaani obboleessa keenyaan. Altaka nuga te fadame hamilee dhamme obboleessa keenya gara teessootti nu deebisa hamileedhaan nu deebisa obboleessa keenyaan ulfaadhu jennaani product amma inni beeksise kanallee akka irraa fayyadamnu osumaan obanu deegato ulfaadhu dhiifama gaa sagantaaleen isinitti dhedheerachaa jira wanti obboleeyyan keenyallee as gubbarraa gochaa jiran hundumtuu maqaa fi kallattii garaagaraa maslahaa itti haa baafnu malee hundumtuu barreessaa kitaaba kanaa tumsuudhaa fi jajjabeessuudhaa fi akka inni maaliif wanti hundumtuu baasiin isaa beektu haalli galmaa isaallee maxxansaas sichis immoo ka kitaaba hammana duwwaa miti kan maxxanu gara biraatti illee maxxanuu danda'a waan ta'eef yaadannoo mataa keessan keessa wanna gootanii nama kana jajjabeessuudha akka ta'e hubattanii waa'ee gurgurtaa kitaabaa kanarraa waan gabaabduu tokko jedheen bira darba. Maqaa itti moggaafne daayimandii gold silver fi normaal jenneetiin hin gargar baafne inni kun hundumtuu garuu gurbaa kana jajjabeessu akka ta'e gatii humni keessan danda'uun kani kallattii garaagaraatiin baasii baay'ee baaftanii jirtanii yoo isinitti wanne ulfaatullee taate kitaaba furattan malee akka hin deemne gatiin daayimandii ooyiroo 100 gatiin gooldii ooyiroo 50 gatiin silverii ooyiroo 30 kitaabni immoo noormaaliidha kan irraafis immoo hundumti keessanuu kitaaba otoo hin fudhatiin akka hin deemne amma bilisaatti illee jechuu barbaada galatooma. Eeyyuu shaggaa ulfaadhu egaa dhageessanii jirtanii kitaaba kana sadarkaa sadiitti adda qoqqoodameeti kan gurguramu diyaamandii gooldi silverii jedhameeti gatii isaallee ammoo akkasumatti addaan babaasanii yuuroo 150 normaala bilisa jedhamee adda baafamee jira garuu ammoo asumaan akkuma obboleessi keenya jedhe kitaaba fudhannu malee akka hin deemnu karaa kamiinuu haa ta'u dubbifamuu qabaa jechuun daandiin milkaa'inaa icciitii isaa beekuu waan barbaannuuf hundumti keessanuu icciitii isaa dubbisuudhaaf bitadhaa galaasin jenna. yaa wanni jechuu barbaadin maqaan kitaabota kanaa haa kaa'amu malee mallan isaa 530 haa kaa'amu kun hundi isaa tooyyuu hamilee mahdiidhaaf ta'uudhaaf kan akkasitti haa hubannu ammaan afooshaan shanan gibee kan guyyaa kana bareechee miidhagsee kanaan nu godhe kana qofatti hin dhaabadhu dhaamsas qabaa kennaa qabaa jedha hamilee nu kennaaf mee afooshaa shanan gibee yeroo tokko hamilee laataafi as dhufuu eedan fakkaatanii afooshaa shanan gibee hamileedhaan gara waltajjiitti nu simadhaa dhufaa jira hamilee waltajjiitti nu simadhaa hamileedhaan yeroo tokko hamileen itti xiqqaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوا ما قاجر كينيا سنترد دبنا دي فما أمو إجا واني وان كينيا سنترد بقول لك أمنا أمس بقى دفتني هواسة كينيا بقى نوف جراتني بقى إجانو جبسيتن بقى هملين وتاتني جرادا هم اللي سنين جنة الردبني ربي أكنو ما نما ولي وجنين جراتي كم مچولي قدرة ربنا هاقدو سنين جنة إن شاء الله. إذا أكا أفوشا شننجي بيت إذا يرويدو تاريخا إسن مرتينو كوبا كابدو وبوليسي كينيا مهدين أبام بريسا كتابة daandii milkaa'inaa miseensa afooshaa keenyaati. Egaa afoosha keenya keessatti gahee guddaa qaba. Waan ijaarama jedhamu kana jalqaba isaatii hanga har'aatti hawaasa isaatiif dadhabbii guddaa itti dadhabee jira.
yeroo ammallee Nuurambargiin jira dur Baambarg irraa ka'eeti osoo nuti warri Nuurambarg manaa hin bahin dhufee galma sirreessee teessoo sirreessee taa'ee nu eega. Galanni kan keenya guddaadha isaaf jechuun barbaada asumaan naa galateeffadhaa isiniin jedha obbolaan kiyya Mahadii Jamaal. Kana qofaa miti inshaallah yoo rabbi nu jiraachise yoo rabbi waliin nu jiraachise ammallee akkuma kana akka inni gara fuulduraattis hawaasa isaatiif waan danda'u halkaniif guyyaa osoo hin jedhin hojjetu hawaasa Jimmaa akkasumas hawaasa Oromoo biyya kana jiru akkasuma ummata kamiyyuu akka inni waan danda'uun ammallee tajaajilu abdii irraa qabnaa rabbiin ammallee nuuf gargaaru jenna. Egaa itti aansuudhaan nuti gaa akka obbolaa isaatti inni obboleessa keenya mucaa keenya yeroo jalqabaatiif kitaaba maxxanse kitaabni kun egaa isaafis akka seenaati nuufis miseensa keenya keessaa namni tokko yeroo jalqabaatiif kitaaba maxxansee eebbisiisuun yeroo jalqabaati nuufillee hamileedha isaafillee hamileedha hedduu haa galatoomuu qalamiin isaa haa mirgisu yeroo tokko ammallee irra deebi'aatii naa galateeffadha. Akkasuma hawaasa yookaan Afooshaa Shanangibee yookaan hawaasa Shanangibee eega gaafa inni kitaaba kana eebbisiisuuf waamicha gadi baasee obbolaan isaatti himatee jalqabee halkanii fi guyyaa irratti mari'achuudhaan guyyaan hadhaa kun akka inni milkaa'uuf namuu waan danda'e inni haasaa beeku haasaadhaan inni deemu deemuudhaan inni waa barreessu waa barreessuun inni maallaqa baasuudhaan osoo itti dadhabuu guyyaa hadhaatiin gahe akkasuma obbolawwan keenya dubartootaa qooda guddaa irraa fudhachuudhaan namni guyyaa hadhaa namoota galma kana keessatti nyaatee quufee akka inni aara galfatuuf halkan irriba dhabanii ofii osoo aaran galfatin nyaataa dhugaatii bakka kanatti qophaa'e obboloota keenya dubartootaatiin wanni kun taasifame. Egaa jarallee akka yaalloo tokkotti akka salphaa tokkotti waan dadhabbii jaraa yookaan galata jaraa bira darbinuu miti yeroo kamuu jarri utubaa kan keenya yeroo nuti mirga gorru jarri bitaa keenya yeroo nuti bitaa gorru jarri mirga keenya ta'anii gammachuu guyyaa hadhaa obboleessa kan keenya kana qaqqabsiisan mee haamilee yeroo tokko obboloota kan keenya dubartootaatiif. Galatoomaa ulfaadhaa. Egaa keessummoonni keenya bakka fagoorraa deemtanii Muunshin, Frankfurt, Regensburg bakka garaagaraarraa bakka kanatti argamtan waamicha obboleessa keenyaas kabajanii nullee kabajanii bakka kanatti nu argamtan ulfaadhaa galatoomaa baga nagaan dhuftan hanga xumura sagantaa kanaatti egaa akka nu wajjiniin buhaartanuu gamanumaan jaraa sirraa sagantaa dabarsuu bakka buune adaraa isiniin jenna ulfaadhaa galatoomaa. Itti aansuudhaan egaa obboleessa kan keenya Mahadii Jamaal mee yeroo tokko gara madirakiitti osoo olnaa affeertanii isiniin jedha mee obboleessa keenya Mahadii Jamaal gara Mahadii yeroo tokko hamileedhaan nu simadhaa. Obbo Mahadii hamileedhaan nu simadhaa yeroo tokko. Hamilee nuti kaata obboleessi
obboleessa keenyaaf waa qabnaa jedhani mee waan isaanii gochuu barbaada walumaan ilaalla. Kennaa qabanii fi gara akkana inni usii qaame gara walakkaa irratti akkana ol siqaa. Egaa akkuma beektanu egaa gaabiin yeroo namatti uffifamu uffata kabajaati. Kabajaa fi jaalala obboleessa keenyaa qabnu haga dandeenyuun ibsachuudhaaf gaabii kana binnee obboleessa kan keenya itti uffifna jenne. Egaa innilleen akka inni kabajaan nurraa fudhatu abdii qabna inshaallah. Ulfaadha hedduu ulfaadha. Hamileen inni xiqqaatame yeroo tokko hamilee kennaa fi obboleessa ofii kabajaa laatuufi waan guddaadha. Kabajama nama kabaja qabu kabaja dhugumatti hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Afooshaan shanan gibee hedduu galatoomaa. Ilma ofii akkanatti jajjabeessuun aadaa nuu haa ta'u galatoomaa ulfaadhaa afooshaa shanan gibee. Egaa ammas kennaan obboleessa kan keenyaa haga humna keenyaatti akka jiruu biyya ambaatti egaa martuu wal beeyna jiruun kan keenya namni waan dhuunfaa qabaatee waan silaa akka fedha ofii ta'u hin jiru. Akka fedha kan keenyaa ta'uu dhabaannullee akkuma yerootii fi akka haala jireenyaatiin wal qabatee waan dandeenyu obboleessa kan keenya bira dhaabbachuuf afooshaan shanan gibee yuuroo 5,000 gumaachinee jirra. Allahu akbar. Mee hamilee yeroo tokko hamilee qarshii 5,000 hamilee yuuroo 5,000 afooshaa shanan gibee yeroo tokko mee hamilee sirrii naannaataa fi hedduu ulfaadha. Yaada qabda mee waa jedhe. Hamileen keessan namatti tola. Ani itti dabalee afooshaaf maadii walitti tumsuudha yuuroo 500 ittan dabala waan isaan jedhanii kaan irratti. Huseen Abbaa Rashaa. Huseen mee yeroo tokko hamilee naannaataa fi amma mirqaanne enerjii illee nufaa jira. Guutanii jirtanillee hedduu ulfaadhaa galatooma alaa ol deebitanii nu ta'u. Yuuroo 5,500 afooshaa shanan gibee. Hamilee xiqqaata yeroo tokko irra deebi'aati hamilee alaataa fi. Wal bira dhaabbatan akkanatti wal gargaaran akkanatti. Wanni nuti jalqabarraa kaasnee haasaa turrellee isa kana. Obboleessa keenya bira nu dhaabbattanii hedduu ulfaadhaa. Nulleen akka nama waltajjii gaggeessaa jirutti nullee enerjii nutti hortanii ofiillee enerjii uummatatti hortanii hedduu ulfaadhaa galatooma. Obbo Shaambal Guutamaa. Yuuroo 200. Yuuroo 200. Namni obbo Shaambal hin beekne hin jira. An dhugaa dubbachuuf obbo Shaambal waltajjii Oromoo haga waggaa 10 biyya kana keessa ture keessatti guyyaa tokko isaan dhabee hin beeku. Mee yeroo tokko irra deebi'aa isaaniif illee hamilee naa kennaafi. Haa galatoomanii haa ulfaatanii. Galatooma. Afooshaan shanan gibee haadha qabaachuu wayyaa sanuu qabaattuu wayya jedhanii baga afooshaan shanan gibee qabaatti maati. Mee gumaacha reefuu shanan gibee gumaachisuun meeqa tureeyyuu jama. 5,500. 5,500. Obbo Najiib Abdurrahmaan ooloo 300 irratti dabalee 5,800 jira maal jedhan. 5,800 obbo Najiib hamilee laataaf himee yeroo tokko. Najiib Abdurrahmaan. Akkana kunoo dhiirri reefu enerjii godhattee dhufaa jirti. Hedduu ulfaadhaa. 5,800. 200 ammoo maal heddiraati. Eegaan oolle 100,000
يورو دبلا متنو دبلا إيه نقوله بشير زينب أبو بشير عباس زينب أركان يورو دبلا محمد أمان يورو شنتم هميلين أكنا في مه وما بنا إساني كسبان جرو أبو مليون كنتو دامسا أورو دبتو كوكني هميلو كناوي warri badhaasa fudhatan hundi keessan kitaaba fudhaa irra caalaan kaayoon obboleessa kennaa akka isin kitaaba kana dubbiftanii irraa fayyadamtanii maatii keessanillee fayyadamtaniidha akkuma gumaacha gootaniin kitaaba fudhaa deemaa hundi keessanuu jechuuf hawaasa keenya hedduu ulfaadhaa galatooma baay'ee isin kabajnaa adda cituun qabu dafee wanti kun akkanuma itti nu haafufuu haga ammaatti galmeen nama 20 waan hin caalle nu bira jira jabaadhaa isin jechuu barbaada nabira dhaamsi gabaabaan tokko jira dhaamsan isinitti himaa ufsaan na caqaftan jechuu barbaada sunis Muhammad Amin jedhamana Irlaangan jira harara kootiif asii hin dhufne innillee yuuroo 100 kitaaba isaa bitatee jira kanaafin akkana galateeffatanii ukaashaa kadirreef ay seeneetiin ture Mahdiin I think argee ture jedhee yaada Mahdiin hin jiru as so kanaafin innis seensa yuuroo 50 seenee yuuroo 200 kitaaba bitatee deeme akka galateeffatan jechuu barbaada Bakri Amaan as jira yuuroo 500 bitatee jira kitaaba Mahdi Jamaal yeroo tokko hamilee nuu kennaafi hundi keessanuu Anis Murteessa Ahmad yuuroo 500 kitaaba Mahdi bitee jira hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma namoonni an maqaa isin dhaye kunniin yuuroo 50 kafalanii seenan ganamallee hedduu ulfaadhaa jechuun barbaada galatooma hundi keessanuu mee yeroo tokko hamilee yeroo tokko Bakri Murteessa namoota Muhammad Amin namoota yuuroo 500 200 300 kitaaba bitataa jiran 500 yeroo tokko mee hamileen alaataa fi uummata kana Halima Muhammad qarree Halima Muhammad yuuroo 100 kitaaba bitadeetu hamileen kennaa fi yeroo tokko Halima Muhammad hamileen intiqaata hedduu ulfaadhaa irra deebi'uudhaan kaayyoon isaa obboleessa keenya faayinaansiidhaan utubuudhaan waan biraa of keessaa hin qabdu isii tana nu hubadha abbaa qabeenyaa Shaggar Firozowa mana rifeensaa Shaggar Khaliifaa Hajjiidha Khaliifaa ispoonsara ta'ee bishaan dhugaatii nu dhiyeessee jira hamilee nu kennaafi obbo Khaliifaa mee yeroo itti nu haa gayu amma guyyaa irraa dhugaatii bishaanii ispoonsar kanuu ta'e obbo Khaliifaadha asumaan kennaa kitaaba asumaan laataniifi Sheekh Nuuraddiin nu kennaniifi al takka hamilee nu kennaafi haa galatoomaniin wanni barbaadame bakkee kanatti kitaaba maastara irraa eebbifame kana duraan bifa caalbaasiitiin dhiyeessuu barbaanne amma ammoo afuushaa shanan gibee dhugumatti warra gumaacha guddaa godhe kitaaba maastar daandii milkaa'inaa kana afuushaa shanan gibeetiif akka nuuf oolu jenneeti kana ammoo kan nuuf kennu obbo Maadiidhaan takka hamilee nu kenname mee hamilee nu kennaa fi yeroo tokko afuushaa shanan gibee ulfaadhaa jedhanii kitaaba maastara daandii milkaa'inaa mee yeroo tokko hamileedhaan hedduu ulfaadhaa eeyyen obboleessa keenya barreessaa kitaaba daandii milkaa'inaa obbo Maadiidhaan illee hedduu ulfaadhu isaanii malaa baganuu kenniteef naa jedhanii hamileen alaadhaaf yeroo tokko meera deebi'a. Akkana caalbaasiidhaaf naan hin oolchina afooshaa shanan gibeetiif naa kennaa jedhamee silaa caalbaasiif osoo oollee wanni kun yoo xiqqaate kuma takkatti bahuu danda'a sanii ol ta'uu danda'a afooshaa shanan gibeetiif naa oolchaa jedhee dhaamsaa Maadii Jamaali. haa galatoomu ulfaadhu galatoomi jennaani caalbaasii akkanatti isiniif jedhee obboleessi keessan illee silaa caalbaasii irraa dileet godhee kitaabni kun isaaniif mala jedhee kitaaba maastara isaaniif kenne hedduu ulfaadhu galatoomii jennaani irra deebi'uudhaan afooshaanis hawaasnis abbootiin amantaas hawaasni Oromoo bal'aan asitti argamtanillee guyyaa kanarraa qooda fudhattan kan
sababa garaagaraatiin hin dhufin illee kan mana keessanitti haftan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Amma itti aanu sagantaa sirna keekii muriinsaa kan guyyaa irraa ilaallatu. Gara sirna keekii muriinsaa guyyaa irraa ilaalchisee namoonni asitti affeerru maqaa keessan kabajaadhaan asitti nuuf affeeramtanii jalqaba irratti abbamu guyyaa irraa ilaalchisee obbo Mahdiidha al takka dhagama yeroo tokko mee haga dandeessani sagalee nuti keessa sagantaa sirna keeka muruu haga goolamnutti qalbiidhaan garana nu deebi'a. obbo barreessaa kitaaba daandii milkaa'inaa obbo Mahdi Jamal maatii isaa wajjin haadha manaa isaanii waliin haadha Ammar karaa asiin nuubana asiin iddoo kana nuubana haati Ammar hanga iddoo kanatti nu dhufanitti hamileedhaan nu simadha. Hamileedhaan mee yeroo tokko dubartoonni isaanii waliin dhufan adde Jamiilaa adde Lubaan dabalaatiin gara kanatti adde Jamiilaa adde Lubaan haadha Ammar dabaltanii gara waltajjiitti nuuf fidanii dhuftan gara nanu koota. akka dhaabadhaa kanatti aansee warra dhiiraa irraa obbo Muddiin Asheetu obbo Na'iim Naasir Jabal Abbaa Duulaa Mubaarak Huseen Samir Nasir Ishaq Kadir Zaki Yusuf Adde Rasiya akkasuma ya Adde Rasiya ataka hamileedhaan gara waltajjiitti Kanna dhibee furtuun sirka hundaaf si toobanaahee tolli kee yoom daangaahee rabbi yaa maulaa ansitti hirkadheera borii koof rabbee koo shukrii keen tarreesse godhee jiruu kooyee jaalalli isaan fixuu mi'a ويو مران هارا كالنبي محمد ربنا صل على حبيب الله سيبنا قال يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نوفر العالمين يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين الله سيامي يا الدجو من ungodina dijo sidalang tultukayon nufaradami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين Allah aditong kanne bago ya kan ihesu fago sifom tung jirtu mogon nufaradami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين Allah ating kadusa kaba siya hirko dadaba boris nufut nutoban nufararami ya Allah يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين Allah suman hirko kodanna itando sida manna
أنا فوقوس وأبدا نفرارمي يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين الله نرد اسم بتو فنان تفسير مرتو سرا بربان نوتو نفرارمي يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين الله كيام بدن أجدو إلى كدو ملتو أنتو ستين جباتو نفرارمي يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين الله أدينو أولجي برا يا كمل فاتو مرا خينينو فلجي تورا نفرارمي يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين الله وينو قدي مكتا ورين هيرين فكتا سماغم فندي بويتا نفرارمي يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نور العالمين الله ستم فتي بديرو قسم فيدن تديرو mee al takka gurra nu kenna mee walumaan goolabna sagantaa galateeffannaa irra waan jirruuf obbo Maadii waanuu naa jedhu san booda hin goolabna. Duratti xiqqoo si dhiifama naa godhaa. Xiqqoo kana dura waltajjii irra bahee waa dubbadheen beekuu sanaaf xiqqoo akkan ibsuu barbaadutti hin ibsine dhiifama naa godhaa isiniin jechaa irra deebi'uudhaan yeroo tokkos yeroo lamas yeroo dhibbas yoo ol galateeffatan rakkoon qabu. Dhugumatti kitaaba kana keessatti sagantaa guyyaa har'aa irrattis jalqaba irratti rabbii gaditti ustaaza keenya Sheek Umar Al-Faaruq guyyaa har'aa nu gidduutti argamuu hin dandeenye jalqaba irratti gaafan kitaaba kana barreessu namman awwala biyya kana keessaa ittiin mari'adhe isaan ture karaa na qajeelchanii na qarqaaranii kitaabni kun akka guyyaa har'aa kana milkaa'u nama godhan irraayyii ustaaza keenya Sheek Umar Al-Faaruq galateeffachuun barbaadaa naa galateeffadha. Itti aansuudhaan akka hojii ofiitti dhugumatti kitaaba kana akkuma kansaatti waan godhamuu qabu hunda godhee namni guyyaa har'aa kana naa milkeesse obboleessa keenya dhuguma akkasitti namni onnee ofirraa nama gargaaru jiraannaan maalillee hojjechuun hin danda'ama nama karaa nama agarsiisu nama naman tuffanne obboleessa keenya shaggaa baadiyyaa naa galateeffadha dhuguma wallaahi waan hin jedhu hin qabu bareechaati naa galateeffadha shaggaa baadiyyaa. Akkasuma waan biyya keessa taa'amee godhamuu hin danda'amu hunda gochuudhaan guyyaa har'aa kana kitaabni kun akka milkaa'u nama naa godhe barreessaa fi walaleessaa dhugaa baas Badiruu yookaan Abdulbaarii Badiruu jedhama isa illee naa galateeffadha biyya irra taa'ee waan nama gargaaramuu hin danda'u hunda na gargaaree jira. Namoonni sirna keekii muraa ammaa irratti maqaanis waamamee Mubaarak faa Najiib faa dhufuu didanii gallee ol gaafanna isa kana rakkoon qabu akka aadaatti dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetu na qarqaartanii warri dubartootaa warri dhiiraa hawaasni kun warri guyyaa har'aa asitti argamtanii sagantaa kana sagantaa fakkeessitanii eebba kana eebba bareedaa akkasii nu waliin goota warri karaa dheeraa deemtanii dhuftan Firaankfurt irraa obboleewwan keenya Aliinfaa Yaasinoo hundi keessaniyyuu galatoomaa hawaasni keenya bakka garaa garaarraa naannoo kanarraayis guyyaa har'aa asitti argamtan hundi keessaniyyuu galatoomaa hawaasni keenya addatti hawaasni Shanangibee gumaachaa fi tumsa waan hojjetamuunis waan godhamu hundaan miseensonnii fi koreen hundi keessaniyyuu warri afooshaa Shanangibee hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa obboleewwan keenya Firaankfurt karaa fagoo irraa deemtanii dhuftanis galatoomaa ulfaadhaa naaf galateeffadhaa jara keenya.
Egaa waan baay'ee dubbachuu waa baay'ee dubbachuun beeku yeroo baay'ee barrii sana bira na kaa'u malee as na fidanii hin beekan warruman gara waltajjii kana dhufe akka Sheekh Hussein Faashin waddiin sanatti mimmeessee bareechee dubbachuu hin beeku haa ta'u garuu obboleewwan koo Taahir Mudassir Hussein Abbaa Rashaad silas kaaseetiin ture Najiibiin dabalatee obboleewwan koo hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa warri na qarqaartan hundi keessaniyyuu obboleessa kiyya achitti argitan saahiba kiyya yeroo dheeraa murteessaa naa galateeffadhaa yeroo tokko. Egaa akkuma isiniin jedhe kaleessa akka Dr. Gammachuun jedhan tokko kaleessa waa'ee sagantaa kanaa yeroo yaadu waanan dubbachuuf deemu anis rabbi sin beeknaa jedhan anis waaqni sin beeknaa jedhan har'a ammoo erga dhufee waltajjii kanarra bahee waanan dubbachuuf deemu rabbiin malee ani hin beekuu jedhanii egaa waltajjii irra bahee waanan hin beekneef xiqqoo si confuse ta'ee silaa akka dubbatamuu qabutti dubbachuu dhabuun hin mala waanuma hundaafuu na of olchaa hundi keessanuu guyyaa har'aa asitti argamtanii obboleessi keenya Jamaal akkasuma awwaleen waltajjii bifa kanaan bifa bareedaa kanaan nu geggeessitanii jechuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa hawaasni keenya hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada yeroo gaarii qabaadhaa. Eeyyen obboleessa keenya Maadii Amileedhaan iddootti nu deebisa. Mee Amileedhaan yeroo tokko iddootti nu deebisa. Amileedhaan dhugaa dubbachuu fi namoonni obsaan hanga yeroo kanaatti nama qofaa miti hadha rabbillee nu tumse namoonni duratti asii fiiganii ala bayanii roobaan garafee ol nu deebise hedduu ulfaadhaa isinillee warri ol deebitanii hanga yeroo kanaatti dhugaa dubbachuuf hanga yeroo kanaatti obsaan nu walii turuu keessaniif hedduu ulfaadhaa hedduu galatoomaa Oromoon akkas yoo wal bira dhaabbatee bu'aa dadhabbii isaa baganaa fi waan kana gumaachite jedhee ilma ofii obboleessa ofii bira dhaabbachuu waan salphaa hin turre akkasuma sagantaa garaagaraa kan iddoo biraatti qabullee kan sagantaa sadarkaa dhimma hojiitiif iddoo kanatti hin argaminillee kan dhimma biraatiif kan dhibamee hin dhufinillee kan rakkoo dhuunfaatiif hafillee hundumti keessanuu kan hin dhufinillee ulfaadhaa galatoomaa tumsa hawaasa Oromoo bal'aatiin kitaabni daandii milkaa'inaa jedhu bifa kanaan haala o'aa fi kabajaa qabuun bifa kanaan xumuramee jira hedduu takka irra deebiidhaan galatoomaa. قلتي يا جليل نفرارني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي يا رب العالمين نفرارني الله سكو فتوب يا جبا بچن ابنوس وجبان أتلون قلتو قوبان نفرارني يا الله يا رب الكون يا ذا المعالي الله سوالي جامنو دبي سجلا كن دلبن غغارة قلچا قلبي نفرارني يا الله